fageenyarraa baga ayyaanni warra abbaa Oromoo nagaan isin fide koreelee dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa olaanoo giddugaleeyyan keenya wiirtoleen fi konyaaleen akkasumas hordoftoonni amantii waaqeffannaa jaalattoonni deeggartoonni akkasumas bulchitoota aanaa Daaroo Labuu hundi keessan milkaa'ina ayyaana kanaatiif ga'ee gumaachitaniif baga ayyaanni abbaa Oromoo guyyaa har'aa kanaan isin ga'een isiniin jedha. Deeggarsi keessan kan akkanatti har'atti dhaabbatu odoo hin ta'in galaana kana hin argitu waan ta'eef galaana asitti walga'e kana waggaa waggaadhaan dabalaa deema waan ta'eef itti gaafatamummaa guddaa nama gaafata waan ta'eef dhaloota asitti isinirratti walga'u kana bara dhumullee kana caalaa itti dabalee heddummatee bal'atee deema waan ta'eef deeggarsa barbaachisaa ta'e hunda dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa maddii dhaabbattanii akka gootan akka walitti qabaa yaa'ii waliigalaatitti waamichan isinii dhiyeessa. Dhaabbanni keenya dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dhaabbata siyaasatii miti dhaabbata amantiiti dhaabbata daldalaatii miti. Dhaabbileen dhaabbata kana ija kalaamsitii ilaalaa turanillee nuti dhaabbata amantii ta'uu keenya beekanii miseensota illee deeggartoota illee hedduu kan qabnu ta'uu keenya beekanii bakka geenyetti bakka teenyetti deeggarsa akka nu godhan waamicha dhalootummaatiin isaanii dabarsa. Dhaabbanni keenya yaa'ii jalqabaa bara 2006 saadasa 13 Naqamte irratti taasifatee erga gaara hojii seenee as milkaa'ina hedduu fi rakkoo hedduu keessa dhaabbata bahee as ga'e ta'uu keenya hundi keessanuu deeggartoonni fi hordoftoonni koreeleen teenya hundi keessan ni beeytu. Rakkoo dhuftellee obsaan odoo boonyee maraatiin badhaadhina argannellee odoo kolfineen du'in wal madaalchisnee danda'a obsaa rakkachaa as geenye. Kana booda ummanni ummata kana argee waa hubachuu irriin qaba jedheetii yaada. Mootummaan illee bakka jirrutti deeggarsa barbaachisaa ta'e akka nu godhuun hubachiisa. Kanaaf waan darbe bobba'aa himachaa deemu odoo hin ta'in waan nufutti waan egere hojjennutti karoorfannee kan darbe akkuma darbettu kan dhufutti qophoofnee karoora keenya kan hoggaa tokko bakkaan gaachuuf bakka kaaneef san ga'uuf cimnee hojjechuu akka qabnu miseensota koreelee keenya fi deeggartoota hordoftoota amantii waaqeffannaa hunda keessan waamichan isinii dhiyeessa. Waan na dhaggeeffataniif galatooma. Galatuma jennaani walitti qabaa yaa'ii waliigalaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jedhanii horaa bulaadhaa horii jeessanaaraa jennaan. Egaa akkuma isaan wajjin ibsanii dhaabbanni kun dhaabbata duudhaa uummata Oromoo gaggeessuuf sagantaa uummata Oromoo kaleessa guddisee dhaabudha. Dhaabbata gadaa irratti hojjetuudha. Dhaabbata aadaa irratti hojjetuudha. Dhaabbata dhugeeffannoo uummata Oromoo irratti hojjetuudha. Dhaabbata jiruu fi jireenya uummata Oromoo irratti akka waliigalaatti hojjetu ta'uu isaa walitti qabaa yaa'ii keenya haala bareedaadhaan nu ibsanii galatoomanii sagantaa itti aanu dabarraa sagantaa itti aanu immoo qaama tarreessaa na jira waan ta'eef gama isaanitti hin dabarsiisanii inni isin barbaadamtaa jechuudha. Baay'ee walitti qabaa yaa'ii waliigalaaf hin galatoomaa jecha sagantaan itti aanu amma wal baruudhaa jechuudha. Wal baruu keenya hawaasni bal'aan waan asitti argamuuf yeroo keenya fudhachuudhaaf giddugalaan wal barra dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugala 5 qaba. Giddugalootaan yoo giddugala keessaan waamne ol baatanii
as jirra jettanii jechuudha. Namni kun baga nagaa dhuftan isin jedha, nuyi isin immoo baga nagaa wal agarre waliin jettanii jechuudha. Kanaaf giddugala lixaatirraa kana jechuudha. Warri giddugala yookaan galmoonni giddugala lixaatirraa dhuftan giddugala lixaa kan teessoo magaalaa Naqamtee argamu jechuudha. As jiranii kun duuba irra jira jechuudha. Baga nagaa dhuftan. Galatoomala. Itaansee giddugaleessa kan teessoo magaalaa Burraayyuutti argamu jechuudha. Hirmaattonni giddugaleessa irraa dhuftan. Galatoomala. Kan ittaanu giddugala kaabaa. Hirmaattonni yookaan galmoonni giddugala kaabaa irraa dhuftan haga walloo ga'uutti jechuudha. Itti aansee giddugala bahaa kan teessoo aanaa boosas galma boosas magaalaa Olaancidhiitti argamu jechuudha. Galma kanallee dabalatee bakka amma jiru kanallee dabalatee kan itti aanu giddugala kibbaati. Warra giddugala bahaatiin galatoomadha jecha warri giddugala kibbaatirraa Boorana Gujii dabalatee Baalee mootummaa naannoo kibbaa dabalatee jechuudha. Warri Gujii baga nagaa dhuftan galatooma.